ijoollee dhugaa waaqayyoo gaddinarra gadde yoomma gaddeesin beeku lapheen koo baay'ee na cabe dhugaa waaqayyo ijoolleen biyya ormaa kan keenya hojjetanneen jijjiiramni nama taanaa jennee biyyaa baana kan keenya immoo irbaata biyya ormaa taaniyaaf dhugaa innaan taa'ee ilaalu carraa dubartii baay'een gadda baay'ee tokkoon gadda dhugaa waaqayyo meeqa keenya maraatii meeqa keenyatti immoo haalattafi meeqa keenyatti immoo jijjiiramee galee gaaffii koo tanaaf maafin sinii kaasiteessa dhugaa waaqayyo maafin kaase obboleettii koo tokko akka obboleettiitti ishii ilaala obboleettii osoo hin taane wajjin hojjenna gijee tokko wajjin dhufne ollaadha beektanii ani micoo shawaati ishiin immoo micoo tullu booloti innaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa maal seetanii niiti ishiin naafti beektanii raaffarraa kan ka'e torbee darbee buna danfifatanii jechuudha. Buna danfisteetii buna naa kodhu ginaan jetteen beektu ofii dhuganii raawwataniiti ijoollee kifilishiitti gaggalchitee raawwataniiti dhaqeetiin buna hin jaallatti beektaa waggaa kanii waggaa mana keenya dhuftee hin dhodde ani bunaaf shaayii mana jalqaba kaasee hin dhugan hin fayyadamu jechuudha. Innaa achumaan gizeen buufadhu jette buufadhu bunni xiqqoo waan taateef akkas waliin geetii aan buusee gaafa buusu kiniin wajjin gabboo jettanii kiniini keessa gootee daqiiqaa fudhanii turre ishiin garuu maammee jettee yaamte achumaan argitee rifattee natti himte baay'ee tokko neetuma sim jedhe achiin baqaa omaan fayyadamin kana booda waan tokko fayyadamin jedheetiin itti dubbadhe jechuudha. Achumaan ammamuu hin guunne kaleessa laala dhugaa waaqayyo jechuudha kaleessa intini naa bitee ittiin qibaatii mataa jechuudha. Qibaatiin kun kan akka biyya keenyaa abukaadoo ta'ee ashagamaa guddaa isaa jechuudha. Qibaatii kana buqqee jira. Buqqee keechisa akkatti gadi boollatee jira jechuudha. Achumaanii maaliif akkana ta'e jedheen bakkuma boollatan quba gaafatti gattee ilaaltu ammas qorichi keessa jira. Qorichi sun qoricha ammayyoo gaafa isheen ol fuutu harka ishirratti maammee jira viidiyoo na argiteet maca akkatti rukuttee maca laksiteet viidiyoo waraabdee na argite. Ijoolleen biyya ormaa jirtan of eeggadhaa. Waan isaan nyaadhaas hin jiran hin nyaatina. Waan isaan dhugaas hin jiran hin dhugina. Hojjetadhaa. Dhugaa waaqayyo. Ani yeroo mara daabboo nyaadha. Dhugaa Kiristoos jechuudha. Ganama daabboo, guyyaa daabboo, galgala daabboo nyaadha. Bishaan hin dhuga. Bakka. Maaliif keessi kun hin dasna hin jiru. Inna bakka irra caala bishaan dhuga. Bishaan ashagamaa inni namni guute bishaan ashagamaa san dhuga. Of eegaa. Baay'ee tokko of eegaa ijoo dhugaa waaqayyummaan inni hojjetannee biyyaa baane biyya ormaattan. Meeqa keenya ilmoon keenya osoo nu yaaddu dhalli keenya osoo nutti boossu karaa jabaanneen jijjiiramnaa ishii barsiifannaa ija namaan laallu jennee miti kun keenya mana ijaarrannaa kun keenya warra keenyaaf kun obboleessa keenyaaf taanee biyyaa baane garuu gaafa biyyaa baane irbaata biyya ormaatti taana beektanii waa'een ishii maraachuu waa'een ishii ajjeesu gooteef. Durayyuu mijoon huqqattee dhugaa waaqayyo huqqatte jedheen ija keessa laala huqqatte jedheen ija keessa laala dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Sheer godhati dhugaa waaqayyo oliin ga'a. Rabbi shocha ijoolleen keenya karra of waan baay'ee nama gaddisiisu. Madaamiin ishee buna keessa kiniinii gooteef yookiin qoricha keessa gooteef akkasuma immoo qibaatii mataa keessa illee qoricha gooteef. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota dhaggeeffatoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan jecha warroonni immoo chaanaala kiyya haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa warri nu jajjabeessaa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadha waaqayyoo isin haa eebbisu isiniin jedha obboloota koo. Egaa obboloota koo akkuma jalqaba irratti viidiyoo dhaggeeffattan irratti akkasuma immoo irraa waa argattu waa barattu gorsa walii kennina jedheetiin viidiyoo xiqqoo tana fidee anis gorsa irratti dabalata kenna jedhee viidiyoo kana bitee hanga dhumaatti immoo na dhaggeeffadhaa isin jedha. Egaa obboloota koo akkuma beekamu nuti jireenyi biyya ormaa fatanaa hedduu qabdi qormaata hedduu qabdi obsuutu nu barbaachisa. Akkasuma of eeggannoo illee gochuudha. Adaraa keessa wantoota akkanaarraa of eeggaa yeroo baay'ee hin deddeebi'a. Yeroo darbe tokko viidiyoo illee hojjedhee ture. Mucoon takkas akkanumatti bishaan ishee dhuddatti madaamiin waa goote kilaasii ishee goote jechuudha. Garuu mucayyoo waan agarteef dhuguu diddee waaqayyoon ishee baase jechuudha. Tunillee argitee osoo isheen buna qicachaa jirtu
kiniiniin keessaa bu'e jechuun ishee waan buna jaalattuuf buna irraa dhuganii dhiisanii jennaan mucayyoon dhaxxee keessa godhaniiti ijoollee fudhatanii gara kilaasii galanii yeroo isaan gara kilaasii galan mucayyoon immoo fuutee buufattee jechuudha. Maaliif nuti sarratanyaadha hin beektanii akkasuma goona namoonni baay'een akkasuma godhu jechuudha. Innaa amma buufattee hojjettu yoo isheen wantoota qicattu kiniiniin buna keessaa gadi bu'e jechuudha. Keessa gooteef dhaggeeffadha yookiin yaa maraattuuf yookiin akka achi hin galleef yookiin bakka akkuma achuma teechee hojjettuuf yookiin lubbuu ishii dabarsuuf waaqayyoon ishiidhaaf isaaniif haa ol kaa'u warra akkasitti waan akkasii namatti yaadu jechuudha. Adaraa keessan of eeggadhaa waan nyaatanillee waan dhugdanillee of eeggannoo godhaa. Waaqayyoon waa eegu nu of eegnee hin dandeenyu garuu hanga danda'ametti immoo of eeggadhaa. Waaqayyo birattillee abbaan of eeggachuu qaba jechuudha. Of eeggannoo haa goonu isin jedha obboloota koo waan baay'ee innaa obboloota koo wantoonni akkanaa kun hin deddeebi'a jechuudha. Adaraa keessan of eeggadhaa. Nyaatallee yoo nyaatanii ofii keessanii hojjetadhaa. Yoo ofii hojjetan isuma san nyaadhaa. Fudhattanii biraan deebinaa yeroo isuma san hojjetattan isuma san nyaadhaa jechuudha. Maaliif madaamii gaarii fi madaamii badduutu jira. Nama waaqayyo sodaatuuf hin sodaanne jira. Nama rabbii ofii sodaatuuf hin sodaanne jira. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Har'a rabbiin ofii sodaatanii har'a akkana naman godhan jechuudha. Hoguma fe'illee yoo namni homaa tol ta'uus dhaban tikeetti ofii muranii biyya galchuudha malee waan hamaa walitti yaaduu hin qabdu jechuudha. Garuu waaqayyoon ishee hin sodaattu. Rabbiin ishee uume sodaattu waan ta'eef kanaaf immoo of eeggadhaa isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo isinaa eegu waan akkanaa irraa yeroo akkana baay'inaan ijoollee waan akkanaa kana nama baay'eetu haasa'aa jira. Kanaaf of eeggadhaa waan nyaattan waan dhugdan irraa jechuudha. Adaraa keessan waan tokko lafa godhatanii deebitanii yoo wantoota hin nyaatinaa dhiisaa jechuudha. Yaa rabbii koo waaqayyo nu haa eegu yeroo kun hojjenneetuma fitillaaja keessa kaawwanna. Dhugaa rabbii ani biddeellee tolcheetuma fitillaaja keessa kaa waxiillee waxeen fitillaaja keessa kaawwadha. Rabbi nu haa tiksu. Dhugaa waaqayyo nu haa tiksu. Misumatti afganii egaa margoon haree. Innaa garuu ani madaamii waan koo waan akkasitti illee hin yaadanii biddeen tolchu ishiinis hin nyaatte walumaa nyaanna. Waxiillee ijoolleen hin nyaatti. Waxii barbareedee qabu mucoota nyaatti mucoota akka nyaatti rakkoon qabu. Innaa ani hin beeku kaa waaqayyo nu haa tiksu kaa ijoollee. Rabbi nu haa eegu. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Gini immoo nama hundaa miti. Nama badaatu jira. Nama mixiixanyaa jira ijoollee. Manni hundi gaarii miti. Manni hundi badaa miti. Namni hundi gaarii miti. Namni hundis immoo badaa miti jechuudha. Akkasuma akkuma biyya keenya keessattis wantoonni akkanaa walumaa guutee jira barri jira sirriitti. Innaa akkasii of eeggadhaa waaqayyo sinaa eegu. Nuti kan baaniif dalagachuudhaa fi waaqayyo nagaadhaan biyyuma keenyatti nu haa galchuu yeroo tokko kaakunu hin nyaannan kun nama nyaatti. Irbaata taana biyya ormaa keessaa biyya keenya hin dalaganne jennee baanee jechuudha. Waan akkanaa kana adaraa keessan of eeggadhaa isiniin jedha obboloota koo. Wanta agarre wanta ija namaatiif hin tolle waan dhageenyi tokko immoo waliif qooduun waanuma jiru irraa of qoxxaba jechuudha. Nama yoo dhageessan akkasuma ijoolleen gisee tokko yoo gorsaa namaa osoo hin dhaggeeffatin qileetti kan badu meeqatu jira. Yeroo baay'ee keessattuu iyyuu nuti ani dhugaa dubbachuuf gara kootti yeroo baay'ee waa'ee ijoollee qarshii akkas nyaataman kanaaf yeroo baay'ee gorsaa bareedan kennaaf garuu namni irraa fayyadamu tokko jiru. Namni sii dhaggeeffatee waa san irraa fayyadamu hin jiru waan ta'eef nadhiisee ture jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif seeta wanta argine tokko waan argine tokko akka namni coosan irra ga'e kan biraatirra hin geenye fi walirraa baranna jechuudha. Namoonni tokko waan dhugaa dubbachuuf waan tokko yoo agartee fidde ati maaliif fidde ati akkasii waan akkasii kan siin jedhu jira. Hin barbaachisu sun shamara safuu cabsitus yoo agarte irratti haasa'i viidiyoo irraa kutite qeessirraa kutadhuuti irratti haasa'i maaliif walirraa baranna jechuudha. Maaliif akkas gooti takkas akkas hin goone akka dhiirri waraabu beeku akka dhiirri ishee wajjin waan hin taane gootee raawwatee dhiirri ishee waraabu akka viidiyoo qullaa hin baane waan akkasii haasa'uudha gorsuudha. Walitti kolfuun faayidaa hin qabu. Kanaaf waan akkasii kan irraallee of eegaa isiniin jechuu barbaada. Achumaan immoo ani gorsa adda addaa hima waan arge tokkorraa akkasuma waan an beeku tokkorraa immoo gorsuudhaaf duubatti illee hin deebi'u isinitti himuudhaaf duubatti hin deebi'u isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u ani dabalatee hunduma keenya waaqayyo nu wajjin haa ta'u nuti akkatti baanu beekna malee akkatti hin gallu beeknu waaqayyo nu duukaa haa ta'u isiniin jedha obboloota koo. Adaraammoo wanta akkanaa kanarraa of eeggadhaa waaqayyo nu haa eegu isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo warroonni chaanii haadha kiyyaaf immoo haarawa taatanii
Subscribe godhaatii maatii koo ta'aa itti dabalamaa wanta chaanaala kanarratti darbamu walumaan dhaggeeffannaa gorsa adda addaa waan gaafii qabnu waan walirraa barachuu qabnu walirraa baranna siniin jedha. Warroonni immoo chaanaala kana jajjabeessaa jirtanii hedduu takkanaa galatoomaa ulfaadha waan siniin jedhu qabu. Warroonni amilee namaa kennitanii koomeentiin keessan akkatti baay'ee tokko das nama jedha nama sissi'eessituu jechuudha. Waan walirraa barannu tokko wayya maaliif amma tokko irraa fiddee fiduu hin dandeessaa waan barbaadde irraa fiddee irratti akka barbaacha mallattee haasa'uu hin dandeenye garuu sun barumsa hin qabu waan ta'eef wanta barumsa qabu tokko waan walirraa babbarannu tokko immoo wal barsiisuun akka aadaa keenya ta'u jedheetiin viidiyoowwan hojjedha jechuudha yeroo baay'ee. Ana akkasii siniin jedha obboloota koo jabaadhaa warri yuutuubis barachuu barbaadan warri hundi keessaniyyuu waan adda addaa hojjedha siniin jedha. Kuni dhaamsa kooti warroonni na jajjabeessitan hundi keessanuu ulfaadhaa waaqayyo sinaa jajjabeessu. Jabaadhaa sinillee siniin jedha hordoftoota koo siniin jaaladhaa siniin kabajaa nagaa naa ta'a viidiyoo biraa